jirtu har'a kanan qabadee isiniif dhiyaadhe barnoota kutaa salgaffaa unit 1 subtopic 1.3 the role chemistry play in production and in society kan jedhuudhaan qabadee isiniif dhiyaadhe haga xumura video kanatti akka waliin turtan isin affeera. Subtopicii kana jala kan jiru activity argina. Activity kunis gaaffii afur inni qabu. Gaaffii isaa maal jedha innis gaaffii kana gadi jiraniif gruupii uumaatii discuss waliin godhaadha. Akkasumallee barsiisaan keessan isin gaafate barsiisaa keessaniif ibsaa jedha. Gaaffiin tokkoffaan akkas jedha. What are the common type of the fertilizer the Ethiopian farmer employ to increase their crop productivity? Qonnaan bultoonni Itoophiyaa wanni oomisha wanti isaan oomishan sun oomisha isaa akka dabaluuf akka maal isaan fayyadamanii jedha. Kana jechuun oomisha tokko irratti hojii tokko yookiin qonna isaa ta'u yookiin immoo horii horsiisaa irratti haa ta'u akka isaan oomisha isaanii dabalan productivity isaanii akka dabalan maal kan isaan fayyadamanii jedha. Gaaffii lammaffaan immoo kana jechuun waa baay'ee fayyadamuu danda'u. Fakkeenyaaf gaaffii tokkoffaa kana otoo gara gaaffii lammaffaatti darbee ifa isinii godha. Fakkeenyaaf biqiltuu tokko fudhannu. Biqiltuu tokko fudhannu yookiin immoo saawwan tokko fudhannu. Maaliif diqaalessaniitiin isaan jedhamti akka yookiin akka horii fooniifis ta'uu danda'a yookiin immoo horii aannaniitiifis diqaalessaniit kan isaan fayyadaman. Kana fakkeenya kaafachuu dandeessu. Akkasumallee biqiltuu irrattis xaafiis haa ta'u akkasumallee boqqolloos haa ta'u waan adda addaa baay'ee fakkeenya kaasuu dandeessu. Gaaffii lammaffaatti yeroo jennu give some example of householding materials that are used for cleaning, baking, for dabo, disinfecting, salad, preserving raw meat and haircut. Example nuti fakkeenya kennee jedha. Fakkeenya nuti mana keessatti wanta tokko qulqulleessuudhaaf itti fayyadamu. Uffata keenyas haa ta'u qaama keenyas haa ta'u mana keessa jiraannu waan adda meeshaalee adda addaa ittiin qulqulleessuuf haa ta'u warreen akkasii ittiin qulqulleessuudhaaf nuti fayyadamnu sun jechuudha. Isaan fakkeenya kaasuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee difoo daabboo yeroo tolchinu kan akka bukaa'uuf akka dafee nuuf bukaa'uuf kan itti fayyadamnu akka nuuf fanni ta'u jechuudha. Akka raachitaatti dafee akka bukeessuuf jechuudha. Warreen akkasii fayyadamnu keemistiriitu oomisha jechuudha. Destination solid preserving raw material and hair treatment. Akkasumallee meeshaalee nyaata nuti nyaannuuf warreen akkasii akka nuuf fanni ta'an akka nu jalaan dhaloofnees gochuu dandeenya jechuudha. Akkasuma hair treatment nyaata keenyaaf kan mataa keenya kan dibannu jechuudha. Fuula keenyas ta'uu danda'a baay'ee maqaa dhabuu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaa immoo what type of the medication the traditional and the modern are used to treatment various diseases you know. Kana jechuun karaa amma dhibeen tokko nu qabate karaa aadaas haa ta'u karaa saayinsawaa karaa moodernii jechuudha. Karaa saayinsawaa akkamitti kan ittiin wanni jechuu dandeenya. Dhibee sunirra akkamitti dhibee sunirraatii kan ittiin dandamannu jechuudha. Dhibeen tokko nu qabataa miti. Isaan keessaa akkamitti nuti dandamannu kan jedhudha. Dhibee qoricha nuuf argame sunirraa akkamitti akka dandamannu jechuudha. Gaaffii arfaffaan immoo what are the common type of the fuel that are solid in the gas station? Buufata gaazii tokko keessatti maqaa wanni jechuudha. Gosoota gaazii
gosoota gaazii boba'oo jechuudha. Baay'ee maqaa dha'uu dandeessu. Kan akka gaazii adii jedhamee beekamutti gaaziin akka gaazoliinii warreen akkasii baay'ee maqaa dha'uu dandeessu. Gosoota gaazii baay'ee ni jiru. Isaan akkasiiti. Aktiviitii kanaan yoo isinii galuu baatellee kana gaditti isinii gala. Aktiviitii jechuun otoo gara barnoota isaatti hin seeniin kan yaaliidhaaf isinii akka yaaltaniif isinii kennamudha jechuudha aktiviitii jechuun. Kanaaf baay'ee yaaddeenya jechuudha yoo isinii galuu baatellee. Amma aktiviitii kanaan xumurra. There are many instances in your everyday life that involve the knowledge of chemistry, this application, and its rule. Let us look at some of them one by one. Egaa kana gabaabumatti yeroo ibsu keemistirii waa baay'ee keessatti nu fayyada. Fakkeenyaaf agriikaalcharii keessatti, food production keessatti, akkasumallee meedisinii keessatti kan inni nu fayyadu jechuudha baay'eedha isaan. Kanaafuu agriikaalcharii keessatti yeroo ilaallu yookiin qonna keessatti jennu jechuudha. Qonna keessatti yeroo ilaallu maal jedha? The study of chemistry has brought the world with chemical fertilizers such as calcium, sulfur phosphate, urea, ammonium sulfate, and sodium nitrate. Egaa keemistiriin baay'eedhaan nu oomishudha. Fakkeenyaaf yan akka kaalshiyeemii, sulfur phosphate, urea, ammonium sulfate, and sodium nitrate. Warreen akkasii kun qonna keessatti nu fayyadu jechuudha. Maaliif akka wanni isaanii dabalaniif akka oomisha isaanii dabalanii akka firii isaanii dabalaniif jechuudha. Kana oomisheetaniin qonnaan bultootaaf dhiyeessu jechuudha. Kanaafuu isaan kanaan akka yuuriyaa fi ammonium sulfate kan isaan kana oomishe akka dafanii guddatan godha. Akkasumallee akka firii gaarii nuuf kennan, oomisha gaarii nuuf kennan godha jechuudha. This chemical have assisted greatly in increase the yield of fruit, vegetable, and other crop. Kana jechuun akkuma dura isinitti hime figarii 1.4 irratti ilaalaa jira. Fruit, vegetable, other crop isaanii jechuudha. Kana jechuun egaa kunoo isaan vegetable kuduraa fi muduraa kana itti fayyadamu jechuudha. Akka firiin isaanii warri nama keemikaalota amma maqaa isinii dhiyeessuun isaan kana fayyadamuun kana oomishan jechuudha. Akka akkuma asirratti argitan qaaraan ni jira, kaarotiin ni jira, akkasumallee qullubbiin ni jira, bunnillee akkasuma kuduraa fi muduraa garaagaraa kan nu oomishu jechuudha. Oomisha isaanii akka dabalaniif jechuudha. Kan akka yuuriyaa fa'aa fayyadamneeti jechuudha. Kunoo keemikaalota isaan kana fayyadamneeti jechuudha. Kunoo keemikaaleen dura maqaa isinii dhahame. Kaalshiyeem, suupper foosfeetii, yuuriyaa, ammonium sulfate, and sodium nitrate isaan kana fayyadamneeti jechuudha. Kana akka oomisha isaanii nu dabalan nuti goonu jechuudha. Chemistry has been effective in the manufacture of the pesticides which have lessened the crop damage. Egaa keemistiriin pesticide yeroo jedhu wanni jechuudha qoricha aramaa jechuudha. Pesticide yeroo jennu qoricha aramaa jechuudha. Qoricha aramaa fayyadamne akka wanni isaanii akka isaan hin miine wanni biroo akka isaan hin miine jechuudha. Biqiltoonni biroo amma boqqolloo facaafnee qoricha xaafii facaasanii qoricha aramaatti fayyadamanii waan adda addaa akka aramaan sun isaan hin miine itti fayyadamne jechuudha. Isaan kan biraa daameejii goota jechuudha. Inni qofa akka hafu itti fayyadamta jechuudha. Kanadha. Depending on the targeting pest, pesticides including fungicides, herbicides, insecticides. Kana jechuun
waa baay'eedhaaf inni fayyadamu. Fakkeenyaaf qoricha namaa qofa miti jechuudha. Kan akka qoricha faangaasii, pestisaayidiidhas akkasumas jedhe pestisaayidiin jiru qoricha namaatti siin jedhee tura. Pestisaayidiin maal pestisaayiidii kan akka faangaasii qoricha faangaasotaa, herbisaayidii, insektisaayidii warreen akkas akkasii fayyadamee oomisha isaanii akka dabalan godha jechuudha. Warreen akkas akkasiiti jechuudha. Herbisaayidii yeroo jedhu qoricha kaawwanii jechuudha. Kan margaa qoricha margaa jechuudha. Insektisaayidii yeroo jedhu immoo qoricha ilbiisotaa jechuudha. Warreen akkas akkasii oomishee akka isaan hin miidhamne jechuudha. Biqiltoonni sun akka hin miidhamne, oomishni nuti oomishnu akka hin miidhamne, akka nyaata isaanii dabalan godha jechuudha. Wantoota kana oomisheet qorichoota kana oomisheet akka isaan bu'a qabeessa ta'an godha jechuudha. Thus we can supply to the every grousing demand for food. Akkuma dura isinitti hime akka nyaata isaanii dabalan godha jedheera. Chemistry has also an important role in the manufacturing of better qualified plastic pipes for irrigation and in the commonly used in farming. Kana jechuun gaa pilaastikoota illee dirree qonnaa tokko keessatti pilaastikoota adda addaa qopheessee jallisiidhaaf pilaastikoota qopheessa jechuudha. Pilaastikoota sun keessa jallisii adda addaa yeroo oomishan pilaastikoota qopheessee akka oomishamullee nu godha jechuudha. Pilaastikoota illee qopheessee. Kanaafuu kanaaf illee fayyada jechuudha. This has massively increased irrigation result is better climate in which the crop grows. Sun dursiin jechuudha. Kanaafuu akka wanni isaanii dabalan ni godha jechuudha. Waa baay'eedha qopheessee fi akkuma dura isin ibse pilaastikoota garaagaraa qopheessee akkasumallee keemikaalota garaagaraa fi farra ilbiisotaa akka farra aramaa warreen akkasii qopheessee waa baay'eedha jechuudha. Kan inni jedhu asitti maal ilaalu food production irratti immoo oomisha wanni irratti jechuudha. Oomisha nyaataa irratti immoo other than its great contribution in the production of the different agricultural production, chemistry has led to the discovery of different kinds of the food preservative. Kana yeroo jedhu kan oomishoota bakka walumaa galatti oomishoota isaanii akka dabalan akkasumallee kunuunsa garaagaraa isaaniif kennamee oomisha akka nuuf dabalan wanni irraa akka dandamatan dhibee adda addaa irraa akka dandamatan godheera jenneerra miti. Inni kun immoo nyaata isaanii akka dabalan jechuudha. Bakka nyaata isaanii akka dabalanii fi nyaata qulqulluu akka nuuf kennaniif nyaata madaalamaa akka nuuf ta'aniif qaama keenyaaf warreen akkas akkasii irratti wanni qaba jechuudha. Gahee qaba. Fakkeenya fudhatee ilaaleera kunoo. Walumaa galatti ishii kana isin ibsuudha. Kunoo egzaampilii fudhatee jira jechuudha. Egzaampiliin illee kunoo isaan kana fudhatee jira jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf akka otoo nyaanni oomishame sun yeroo dheeraadhaaf otoo miidhamiin yookiin immoo otoo hin alaa'iin tursiisuudhaaf illee warreen akkasiitiif gumaacha guddaa taphata jechuudha. Walumaa galatti ishii kana jechuudha. Ibsuu barbaade walumaa galatti food production inni jedhu jechuudha. Asitti ishii kana isin preservation row miti quanta sayyannu jechuudha. Akka yeroo dheeraadhaaf nuuf turan nuuf yaadneedha jechuudha. Otoo alaa'iin otoo nyaanni sun nu jalaan badiin akkuma jiranitti akka turaniif
gahee qaba jechuudha. Kanatti aansuudhaan aktiviitii jira. Aktiviitii kana immoo walumaan ilaalla jechuudha. Akkuma duraa inni kunis guruupii uumaatii waliin mari'adhaa jedha. Innis maal jedhaa? Warreen raamoota oomisha irratti miidhaa fidan isaan fa'aa maali kan jedhu. Fakkeenyaaf amma fakkeenya maqaa dha'uu dandeenyaan akka raamoo oomisha irratti miidhaa fidan. Warreen kan akka wanni fa maqaa dha'uu dandeessu baay'eedha isaan. Maqaa isaa hamma dagadhu iyyuu malee warreen raamoo gurmuudhaan kan isaan deemaniiti wanni oomisha irratti miidhaa fidan jechuudha. Isaanii illee maqaa dha'uu dandeessu. Lammaffaan what are common herbicides reduce the production of the food in your locality. Naannoo keessan irratti naannoo keessanitti baala mukaa warreen oomisha nuti oomishnu irratti miidhaa fidan. Fakkeenyaaf baalli baargamoo baay'ee oomisha adda addaa nuti oomishnu irratti baay'ee miidhaa qaba jechuudha. Warreen akkasii kun miidhaa qabu. Naannoo sanatti oomishuu dhiisuu qabna jechuudha. What are the commercial and traditional pesticides and herbicides used for local farmer? Naannoo keessanitti karaa ammayyaas haa ta'u karaa aadaas maaliin qoricha nuti fayyadamnu sun maal baay'inaan kan fayyadamanii naannoo keessa jiraatan keessatti qotee bulaa isaan fayyadaman kan akka qoricha ramaa fi kan akka qoricha farra ramaa fi kan akka qoricha margaa jechuudha. Maali kan isaan fayyadaman isaanii maqaa dha'uu dandeessu qorichoota sun jechuudha. Qoricha isaan itti fayyadaman sun maqaa dha'uu dandeessu. Inni itti aanu immoo inni sadaffaan meedisinii keessattuu akkamitti inni onni qabu. Kan roonsiin jedhu meedisinii keessatti wanni inni taphatu gahee inni taphatu maaliin kan jedhu. Chemistry has provide mankind with a large number of life-saving medicine. Egaa meedisinii keessatti baay'ee jechuudha kan inni nu fayyadu keemistiriin jechuudha. Meedisinii keessatti baay'ee lubbuu keenyaaf illee baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Wanni lubbuu baraaruudhaaf illee meedisinii keessatti qorichoota adda addaa oomishee lubbuu nu baraara. Waa baay'ee jechuudha. Ilaa fakkeenyota qoricha sanaa yookiin wanni qoricha inni nu qopheessu nu ilaalla jechuudha. We could find the cure of the dysentery and the pneumonia as a result of discovering of sulfur drug and penicillin. Penicillin adda addaa nu qopheessa, sulfur drug adda nu qopheessa. Warreen akkasii kan meedisinii keessatti baay'ee nu barbaachisu jechuudha. Besides this life-saving drug like cisplatin and taxol are effective for cancer therapy. Kana jechuun oomisha inni nu oomishu jechuudha. Qorichoota inni nu oomishudha isaan kun. Kanneen akka maqaa amma isinii dha'e kun warreen akkasii lubbuu keenya nu baraaruudhaaf nu fayyadu. Warreen akkasii kana fakkeenya kaasuu dandeessu isaan kana jechuudha. Isaan kun qorichoota nuuf wanneen jechuudha. Kunoo isaan kan akka penicillin lubbuu keenya nu baraaruuf illee life saving baay'eetti nu barbaachisu jechuudha. Warreen isaan kun. Cisplatin, taxol are effective warreen isaan kun for cancer therapy and AZT is used for AIDS victim jechuudha. Isaan kana fakkeenyaaf cancer therapy warreen cancerii qabaniif isaan fayyadaman jechuudha. Isaan kun
for kansariidha warra qabaniif jechuudha. Cancer therapy isaan kun kanaafidha. AZT'n kun immoo maalifidha? Warreen inni qaban qorichoonni kun tokkoon isaanii maal akkamitti akka nu fayyadaman gosoonni ja'an kun jechuudha. Maalirratti akka nu fayyadan waliin ilaalla jechuudha. Disinfectant jechuun to kill the microbe present in the toilet floors and the drains. The sanitizers we used for COVID-19 belong to this group. Kuni qorichi kun kan vaayirasii ittiin ajjeesuudhaaf fayyadamnudha. Disinfectant hin jennu kun maayikiroobiyeesii wanni keessatti argaman nuuf ajjeesa jechuudha. Tooyileetii keessatti argaman, filoorii garaagaraa irratti argaman warreen akkasii irratti iddoo namni qabachuu harkaan qabatee namni wanni sanaan vaayirasaniin qaban harka isaatiin illee hafuura baafatuun harka isaatiin qabatee iddoo garaagaraa yoo qabate ittiin walitti daddarbuu danda'a. Warreen akkasii kana nu balleessuudhaaf fayyadamna jechuudha. Analgesic inni jedhu immoo analgesic or painkiller is any number of the group of a drug used to achieve the analgesia relief from pain. Kana yeroo jennu inni lammaffaan kun qoricha tokko fudhannee analgesic inni jedhu kun qoricha tokko fudhannee qoricha sun akka qorichi yoo nu dhukkubse qorichi sun akka nuuf balleessudha jechuudha. Akka nuuf balleessudha inni lammaffaan kun. Anesthetic kan jedhu kun immoo has made medicine operation more and more effective relieving pain. Kana jechuun immoo opereeshinii keessatti akka dhibeen akkasitti amma baqaqsanii yaaluu keessatti amma kana fayyadamne jechuudha. Dhibee kana akka dhukkubneef akka dhukkubbiin sitti dhaga'amneef siif kennama jechuudha qorichi. Antibiotics jechuun immoo to control infection and cure disease. Kun immoo infekshinii tokko to'achuuf yookiin dhibee tokko to'achuuf akka infekshinichi hin babal'anne yookiin immoo infekshinicha inni gochuudhaaf dhaabuudhaaf jechuudha. Antiseptics jechuun immoo to stop contamination of the wound of bacteria. Madda baakteeriyaa wanni gochuudhaaf madda isaanii balleessuudhaaf jechuudha. Bakka isaan ka'anii sun akka isaan wanni hin taane akka isaan dhibee sanaan dhibeedhaan nama akka qabne jechuudha. Dhorku jechuudha. Inni kaan immoo tranquilizers kan jedhudha. Tranquilizers isa jedhudha. To reduce tension and bring about the calm and peace of the patient surviving from the mental disease. Kan immoo namoota rakkoo dhibee sammuu qabaniif kan kennamu jechuudha. Rakkoon dhibee dhiphachuu waan adda addaatiif kan dhufu kana kan kennamuuf jechuudha. Inni dhumaa kun hundi isaa kun ifaadha jedhee isin yaada. Isa tokkoffaatti yeroo deemnee isin yonneen disinfectant jechuun warreen akka wanni balleessuudhaaf jechuudha. Kan akka baakteeriyoota adda addaa mana fincaanii keessaa akkasumallee boolla bishaanii keessaa akkasumas adda addaa irraa balleessuudhaaf jechuudha. Madda bilisummaa irraa balleessuudhaaf warreen akkasiitiif jechuudha.